nama gochuudha kuni namni dhugaa nama tokko dubbachuuf beekta yoo ta'e dhugaa nama sana dubbachuuf maaliif paartiin barbaachise maqaan paartiitti baastee viidiyoo itti qophooftee hoteela dhaqxee buna dhuddee akka kanatti akka nama istiidiyoo namni baay'ee faamasii tokko waamame akka aartistii jabaan tokko waamame dhugaa nama tokko haasa'uudhaaf bara namni haqa tokko beeku haqa nama sanaa beekta taanaan bocah illee kattaasoftuu qabu yoo dubbatte iyyuu haqa nama sanaa duwwaa dubbatta jechuudha. Akkamitti namni haadhoo isaa jedhamu akkamitti nama obboleessa isaa jedhamu tiitiidhaan ni du'e waraaname akkasii du'e kolfaa dhugaa anggaru waa tokko hin baradhu. Kana akka bara kana maatii kee ala keebatu nama sittaan caalaa salphisuu barbaadu hin jiru biyya lafaa. Nama sittaan nama sin jaalladha sin jedhu nama maatii kottu caalaa namni salphisuu barbaadu hin jiru garagaraa. Oromoo ajjeesaa ijoollee keenya muxoota godhanii fixaa warra Ormaadha warra Amaaraadha warra Tigiree gamee namoota itti qabataman Oromoota mul'achuu godha ol fixaa muxoota goota ol fixaa Finfinnee keessatti Oromoota. Dhugaa Waaqayyoon jedha. Mooraalii maaliin akkasitti ta'a? Ani koo mucaan kun sababii ilmoo Oromoo ta'eef akka kanatti dhaga'ame na dhukkubsaba fiigale. Ana obboleessa koo miti garuu ani obboleessa koo akkamittiin fi haadhoosa obboleessi ta'ee akka kanattiin haasa'abe. Ani koo ilma Oromoo sababii ta'eef dhugaa waan qabuuf namni kun maaliif akkas ta'e dhugaa Waaqayyo gaafa sana baay'ee mataan kun akkuma daa'imni seenee haasa'uu dadhabeen dhiisee si'ame kan baay'ee gaafa waan mucaa sana kaasu nan jeeqama baay'een jeeqama dhugaa akka taasa'u illee wallaan. Ijoollee wanta kana ijaaranii tarii mucaan sun dogoggora keessa galuu danda'a. Ijoollee wanta kana ijaaran yoo laalle yeroo darbe maal jedhanii dubbataa turan miidiyaa kana irratti ijoollee wanta sana ijaaranii ijoolleen biyya keessa jirtan ijoolleen dhiiraa durbarraa of eeggadhaa ijoolleen durbaa nama fixaatti ragaa baay'ee qabnaa jedhanii haasa'u. Dhugaa nama sanaa dhoksu. Dhugaa Waaqayyooti. Hidhanii haasa'anii har'ammoo dhugaa isaa baasna dhugaa isaa biyya qoqqooti. Ijoollee durbaa nama fichisiisaa biyya keessa jiran erga akkas ta'e maal sana dubbanne amma maaliif kallattii biraa barbaadu maaf dhugaa nama kana dhoksu barbaada Oromoo Oromoon maal dhugaa Oromoo rusa maal jechuudha. Dhugaa birrii nyaata yaa birrii biraan darbitu obboleessi kee birrii biraan darbu jechuudha fiigale. Ani yoo min jedhe beektaa wanta sittaanii mana dhaggeeffadhu hundi kee dhugaa Waaqayyo isinitti nama baay'ee isin qabani. Wanta kana yoo min jibbee gaafa haadha gaddarra jirtu haadha isaa gaddarra jirtu buukii bansiisanii jibbe akka isheen gamtuu taate hundi ishee jechuudha warra isa sabanii. Fiigale nama gaddarra jiru guyyaa tokko guyyaa lama ittiin birrii funaanu. Maal gargaarsaaf yoo ta'e Oromoon kun dirqama har'a yoo ni du'e birrii funaanu dirqamadha dhugaa Rabbii maal uummati keenya wal gargaara kun. Ji'a shan booddee yoo ta'e haati mucaa sanaa baay'ee rakkachaa jirtu jedhanii dhugaa Rabbii hundumtuu gargaara kan Oromoo wal gargaaru jiru dhugaa sababta. Garuu daldala akka inni ta'e waan inni irratti bare gaafa mucaan sun du'u tokkoffaa fooloo gootan sheerii gootan wal qaqqabsiistan akkaawuntii isa guddistan boolla keessatti fooloo isa gootan nama du'e gaafa inni jiru jibbitan. Namni kana dura eenyu ta'uusaa hin beekne namni maqaa isaa dha'ullee hin
gidduu eeyyee maraata birrii funaannaa fedhe. Eegale maal garuu summiin uummata Oromoo kana gidduu galee qaba. Summiin uummata Oromoo kana gidduu galee Oromoon fichisiisu kun maalidha garuu? Oromoo keessa tiimii summii jira baay'ee. Tiimii summii uummata keenyaaf taa'u jira. Tiimii summii. Kan gaafa Hacaaluun dhugaa ta'us osoo beeku. Eegale. Kan har'allee ijoollee keenya hordofsiisu jechuudha. Warra haqa dubbatan. Baay'een gadda garuu dhugaa. Ijoollee viidiyoo sana waraaban hunda isaanii baay'een tuffadhe. Baay'een isaan tuffadhe. Tokkoffaa namni haqa nama tokko dubbata yoo ta'e dhugaa isaa sirriitti adda baaseera yoo ta'e illee kan dubbatamu qabu miidiyaa irratti namoonni hundumtuu wal ga'anii ilaalanii haqa nama sana baran ta'uu qaba ture. Akkaawuntii haaraa tiiktookii haaraa bananiitu maqaa micaalaan daddabu. Dhugaa sooraa jedhanii paartii tokko nuu fidu. Paartii tokko fidu iddoo akkasitti dhalatee waan akkasii hojjechaa ture diraamaa akkasii irra ture paartii tokko. Wayyoo ammas dhugaa isaa arginaa laa ta'ee paartii lammaffaatti qophaa'u Oromoon keenya. Paartii lammaffaa fidee koomentii jalatti barreessa. Paartii lammaffaa gaafa koomentii jalatti barreessu ammas maal jedhu mana hoteela sana keessatti akka inni ijoollee akkasii wajjin dhaqe yookiis waan akkasii ta'e jedhanii nama rarraasanii dhiisu ammas. Ammas immoo ammas Oromoon keenya haqa jaallata garraamiidha ijoolleen keenya dhugaa waaqayyo. Paartii sadaffaa koomentii jalatti barreessa. Dhugaa barbaada. Dhugitti bira ga'uu barbaada isaaniitiin qoluu isaanii guddifachaa deemu. Paartii sadaffaa daraadha. Uummati keenya maal dhaga'uu barbaada? Sababii kanaaf ajjeefame abaluutu ajjeese waan jedhu dhaga'uu barbaada. Kun baay'ee xiqqoo wanta sekendii 15 fudhatudha kalaas. Waan meeqa haasa'u? Namni tokkolleessa isaa jettu namni haadhoo isaa jettu uffata gaddaa kana uffanne achi as ba'aa ilaandii qabatee buna dhugaa kolfaa. Madaan tokko yoo irra jiru namoonni akkas jalbadhanii kolfuu caalaa maaltuun nama dhukkubsa. Sabbinni kana jaale maalidha? Dhugaa waaqayyoon sin jedha. Dhugaan kee akka dhokatuuf maatii kee sodaadhu nama biraatti. Haqa kee kan dhossu maatii kee, haqa kee kan dhossu ollaa kee, haqa kee kan dhossu fira keeti. Kanaafidha Oromoon kan Oromoo ajjeesaa, kanaafidha Oromoon kan Oromoo fixaa jiru. Senigel. Ormi gola namaan beektu. Ollaan kee gola kee hin beeku obboleessa kiyya. Situtti agarsiifata golli koo asidha. Iddoon ciisu asidha. Iddoon itti waa nyaadhu asidha itti agarsiifata. Siigalee. Isa mana kee keessa jirutu gola kee beeka. Dhugaa keessa isatu beeka. Isatu dhoksa jechuudha. Kan waa'ee kanarraa haasa'ee mataa cabuun barbaadu baay'ee erga wanti kun taateen kun mucaa kana ta'eeti ani na jibbisiise beeka. Keessatti ijoollee Oromoo gadi baatanii dhugaa kana dhoksuudhaaf gaafas waan meeqaa softan laayivii baatanii namni tokko namni kuma jirutti ijoollee durbaa biyya jiran kee irraanti siqaa nama fichisiisu wattu softanii dhugaa mucaa kana dhoksuudhaaf. Gaafa sana tuffadheera. Akkasa waan akka kanaa irraa akkasii irraa qarshii argatan gaafa qarshiin sassaabamutti ka'een bari'an geeffatu. Waan 99 kredit kaardii meeqa irratti sassaaba waan akkas ustaluusti kan haadha irratti singalaa kan nama biraa irrattis galee achiitii immoo akkas tatta'a hin gashitanii
gaafa namni du'u nama gargaaruun gashitaan dhugaa rabbii ta'e barkee namatti kaa'uu barbaadu iddoonni ciisutti. Konkolaataa bituuf barbaadu iddoonni ciisutti. Haadha isaa gargaaru Oromoon safuu beeka bara haadha isaa gargaaru yoo ta'e yeroo itti gargaaramtu qabdi. Gaddarra jirti cabarra jirti caba sana xumurtee kaatee haati keenya kanarra turte yoo ta'e Oromoon Oromayyuu nyaachisa haadhoo isaa miti. Sigale daldala gaafa ta'e simmeerii keessa nama geessitanii waa baafachuu gaafa ta'e gaafa sana hin badan dhugaa isaa dubbachuuf yoo ta'e. Sigale uummata amaaraa kana jechuudha dhugaa waaqayyootu isaan amma baay'ee mimmiidhamanii Oromoodhaan gargaarsa godhaa jedhanii Oromoon gargaarsa godhaa faayidaa laafummaa Oromoof yoo ta'e. Sigale orma nama isa ajjeesellee ajjeesuu barbaadu Oromoo. Haqa isaa dhugaa barbaadu uummata keenya dhugaa isaa barbaadu. Garuu amma summii Oromoo keessa garee summiitu jira garee summii ijoollee keenya Finfinnee keessatti ficcisiistu ijoollee keenya Finfinnee keessatti reebsistu waan biraaf miti bara dandeettii sababii isaan qabaniif. Namni tokko anamma yoo hin sodaachuutti qeebeettu dhugaa waaqayyo please ijoollee keessuma ijoollee biyya keessa jirtan fooluu qabdan adaraa waaqa kara dandeessanii biyya sana gadhiisaa badaa. Waan gaarii hojjedhu daba hojjedhu haadhoo Finfinnee Itoophiyaa Oromoo bushaa irratti achi keessatti waan gaarii hojjedhu daba hojjedhu namni si hordoftoota qabda taanaan badi biyya sana keessaa asiin jedhe nama biraan shakkiin Oromoo si ajjeesa waan biraa goote miti haquma waan dubbatte maal amma ijoollee koomedii hojjetan meeqa reebaa oolu amma ijoolleen du'an ijoollee aartii maal tolti fidama kun siyaasa hojjuwaa waliin qabanne Kormi gola kee in beektu kan naqeesse ajjeesisiisu isa har'a dhugaa kee dhoksu